Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkam jirtu nageenyi keessan bakka jirtan hundatti nageenya gaarii nageenya guddinaa isiniif haa ta'u. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa guyyaa har'aa kana immoo isiniif dhufuu dandeenyee jirra. Baga nagaan nu eegdan bakka jirtanitti obsaan akka ergaa keenya isiniif dabarsinu dhaggeeffattan jecha waamicha keenya isiniif dabarsina. Akkasumas guyyaa har'aa kan isinitti dhufuudhaaf dandeenye yookaan karaa keessanitti isin qaqqabuu kan dandeenye waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa waan isa qonname hunda isaa gara carraatti jijjiiruudhaan akka fayyadama itti hiikee injifannootti godhachaa akka dhufee isin ibsaa turre karaa barreeffamaatiin amma immoo galtee keenya adda addaa argachaa baanes akkuma isinii ibsine yeroo ammaa kanatti wanni hunduu soora qabatee karaa qabatee daandiitti nuuf galee injifannoon keenya daran dabalee jira. Yaa ta'u malee yeroo ammaa kanattis nuti miseensonni keenya martu qulqullinaan waan deemuu qabuuf waan wal qabatee deemuu qabnuuf waldaan kamiyyuu miseensa qaba kan jedhu miseensa sheerii kaffalatee fixateedha waan ta'eef egaa yeroo ammaa kanatti waldaan duraan of barsiisuuf of beeksisuuf miseensota isaa qofa galmeeffatee isa ittiin galmeeffate saniin immoo hojii isaa hojjechaa ija mootummaas gurra mootummaas waan jiru hunda kan hin beekne beeksisuutti ture. Yaa ta'u malee yeroo ammaa kana immoo kaayyoo karoora waldaan karoorfatee hundeeffama waldaa keessatti mana jireenyaa miseensota isaatiif martu miseensa lakkoofsa amma kanaatti fudhu taane miseensota waldachaatiif 2012 gaafa 29 ji'a jaaffaa hundeeffamu karoora keenya keessatti 2015 2014 fi 15 keessatti mana jireenyaatiif lafa iddoo mana jireenyaatiif ta'u mootummaa wajjin waliin dubbachuudhaan karaa waldaatti naannessu akkasumas xaraguu yookaan immoo haxaa'uu fi mana ijaarsa manichaatiif haala mijeessuu jedha karoorri keenya. Karoorma keenya saniin immoo yeroo ammaa kanatti galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u waan hunda keessa nu dabarsee har'aan nu ga'ee jira. Akkuma miila darbee UTV keenya irrattis Facebook keenya irrattis fuula miidiyaa keenya irratti akkuma argaa turtan yeroo ammaa kana waldaan akkuma miila darbee jechuudhaaf turre waldaan yeroo ammaa kana miseensa tokko isaatiif maal akka godhuu qabu akkamitti akka ijaarrachuu qabu adda baafatee jira. Egaa miseensota 15,750 kan jennee turre laficha haala mijeessuu fi akkasumas laficha irratti manneen ijaaruudhaaf lafti nama 15,750 ta'a jennee kan turre ogeessi laficha irra dhaabbatee koordineetii lafaatis akkasumas qaama inni ilaallatu wajjin innaa fudhatu lafichi shinishaanuu irratti tajaajila uummataatiif tajaajila miseensotaatiif buufata fayyaa buufata poolisii buufata mana barnoomsaa buufata gabaa jiddugala gabaa akkasumas immoo buufata iddoo daldala adda addaatii fi mana bashannanaa adda addaa qabatee parsantiin 10 waan keessaa ba'eef nama 350 nu jalaa baafatee jira jechaadha lafichi parsantii 10 keessaa yoo baasnu jechaadha. Kanaaf wal qabatee laficha irratti nama 15,400 kan ta'u ta'a. Kanaaf laficha hektaara 358 keessa kun jechaan kaaree ta'uu jijjiiru kaaree miiliyoona 1,400 kaaree 58 dhufaa. Isa kana keessaa hektaara 10 ol kan ta'u tajaajilotaan amma mata duree irratti ibsuudhaaf yaale kana irratti handhoolu ta'a. Inni kun karaanis maaliinis keessaa ba'ee miseensotaaf mana jireenyaatiif kan ooludha. Akkuma jenne kaaree 120 irratti mana tokko irratti kan ijaaramudha. Yoo qoodnu herreegni isaa haala yeroo ammaa kanatti jiruutiin manni nama tokko baasiin inni fudhatu yoo qaraxaa fi taaksiidhaan alaan waan meeshaa ijaarsa manichaatiif oolu galchina ta'e qaraxarraa fi taaksiirraan ala yoo ta'e 400,000 5,000 dhufaa jechaadha.
yoo qaraxaa fi noormaanii akkuma mana eenyumaatittiyyuu ijaarrutti yoo ta'e garuu qarshii 720 dhufa. Kanas kan hojjanne waajjira ogeessitoota waajjira koonistirakshinii magaalaa Finfinnee ijaarsa manneen mootummaatii wajjin ta'uudhaan waan ta'eef kun waan wal nu saamsisuu hin qabu jechaadha. Warri isiniin galle sirriitti ifaan ifatti akkanatti akka isinii galuuf hin barbaada. Laficha kaaree 20 keessaa kaaree 81 irratti kan manni boqotu L-shappiidha kan ijaaramu, wal fakkaataadha kan ijaaramu. Lafti kun giriin eeriyaa fi akkasumas konkolaataa tokko kan dhaabu ta'a jechaadha mooraa tokko isaati irratti. Kanaatiif iyyuu haala kanaan isinis bifa kamiin an jedhamu nuuf hawwattan kaffaltiin kaffalamu parsantii 30 miseensotatu qusata jedha. Parsantii 70 baankiirraa hidhata goona jenna. Parsantii 70 qarshii toggaa jijjiiramu 200,000 qarshii 83,000 qarshii 500 dhufaa jechaadha. 283 fi qarshii 500 an dhufu kana baankiirraa kan hidhata godhannu. Parsantii 30 immoo parsantii 30 jechaan immoo 100,000f 21,000f qarshii 500 dhufaa jechaadha. Kana walitti naa ida'amu 400,000f 5,000 dhufaa jechaadha. Kanaatiif iyyuu nus kana parsantii 30 kanaayyuu miseensonni eessaa fidee dhufuu hin danda'u waan ta'eef jennee waan fudhanneef yeroo ammaa kanatti inni ijoolee 4 qabachuu dandeenyee jirra. Inni ijoon kunis tanaan dura dhaabbatolee gargaarsa addunyaati. Tanaan dura sirna darbe sirna yaadig keessatti yookaan mootummaa darbee keessatti GTZ jedhamee kan beekamu akkasumas Jarman irraa inni ijooleen Eeriyaa kan jedhamu kan beekamu Neezerlaand irra kan jiran isaan kun hunduu iraasaa gaz kan jedhamu labsii 985 2009 kan fooyya'e saniin dura kan ture labsii 147 muraa 91 irratti kan ture isa kanaan hundaa'ee kan ijaaraa turan. Yeroo ammaa kanatti immoo nus qabannee jirra. Kanaan wal qabatee baga gammaddan gammannee jirra. Inni ijoon kun inni ijoo yeroo biraa barbaadameen argamne yeroo ammaa kana argannee kan fayyadamneedha. Dhaabbanni kamiyyuu waldaaleen kamiyyuu itti fayyadamnee hin arganne carraan hunduu qormaata hundaa carraatti jijjiiruu jechaan kana faa fakkaata. Baga qormaanni nu qonname qormaata keenya keessatti kana hunda fayyadamnee argachuu dandeenyee jirra. Yeroo ammaa kanatti qaamni duratti nu beekne yeroo ammaa kana nu beekee jira. Qaamni duraan barbaannee argannu yeroo ammaa kana rakkoo nu qonname wal qabatee nu argachuu danda'ee jira. Isinis baga gammaddan. Isa kana kaa inni ijoota wanni argachuu dandeenyeef parsantii 30 parsantii 70 kanas walumattuu qabanii inni ijoonni kun nuuf danda'u. Iraasaa gazii garuu ogummaa keenya humna keenyan nutu ijaarrachuu qaba jechaadha. Yaada waliin fidachuu qabna jechaadha. Kanaaf miseensonni keenya kam isaatiyyuu miseensa kan jennu waraqaa eenyummaa waldichaa qabatee kan socho'u oduun ta'in miseensa ani kan jedhu otoon ta'in miseensa kan jennu sartafaayil ta'ee kara waldichaatiin kara biiroo muummetiin beekamtii argatee miseensa galmaa'ee jiru jechaadha. Kanaan wal qabatee miseensonni keenya kamiyyuu miseensi 15,400 kan hojjanne jennu diizaaniin hojjetame lafarratti hojjanne kan jennu kun hundi isaatiyyuu miseensa keessaa miseensa xiqqaadha qabna. Miseensa qulqulluun nu yeroo ammaa kana qabnu miseensa galmaa'ee sagantaa sadarkaa miseensummaatiin galmaa'ee reejist ta'ee waraqaa eenyummaa qofa kan qabatee jiru miseensa 11,239 yoo ta'u achi keessaa sheerii kaffaletee sheer sartafaayid kan ta'ee jiru miseensa 3,485dha. Kan hin kaffalle immoo yoo herreegnee ilaallu miseensa 7,754tu hin kaffallee jechaadha. Kuni jechaan akka waldaa tokkootitti miseensa 11,000 fi sanii ol qabna 12,000 qabna kan jennu kun hundi isaatiyyuu sirrii moti waan ta'eef yeroo ammaa kana miseensota kamiifuyyuu nama miseensa ta'uudhaan dhufu kamiifiyyuu
olaagayi waldichaa eegee dambii ittiin bulmaataa waldichaa eegee namni miseensa waldaa kana ta'uudhaaf dhufu kamiif balballi banaa ta'uusaa guyyaa har'aatirraa kaasnee isin beeksisuu barbaannaa. Baga gammaddan, balballi keenya banaadha. Koottaa miseensummaa qofatti galuu oduu hin ta'in yaada nurraa fudhachuudhaanis walii galuudhaanis bakka jirtanitti akka jabaattan cimsinee itti deemna. Miseensa ta'uudhaaf warri dhuftan welkaam, baga nagaan dhuftan nuu koottaa. Warri miseensa taatanii calqabdanii yookaan kaffalattanii fixattanii haalli isinitti mijachuu didee dhuftanii sartifaayid hin taane guyyaa gabaabaa keessatti nagahee ittiin kaffaltan fiddanii dhuftanii sartifaayid akka taatan kabajaan isin hubachiisna. Adabbii warri adabamtan adabbii keessaniin kaffaltanii akka adabamtanii sartifaayid akka taatan waamicha isiniif dhiyeessina. Kanaan wal qabatee qaamni kamiyyuu miseensi kamiyyuu kan humna hin qabne humna kee bakka hin qabne nu gaafadhu malee waan naamilee wal buusu waan mogolee wal cabsu walirratti deemuu dhiisaa, wal dhiisaa. Balaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiin dargaggeessi keenya kam akka afaan wal jala ba'u hin barbaannu. Balaa kiyyaan, balaa ana dhuunfaa kiyyaan, balaa pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiin namni tokko akka walitti bu'uus hin barbaachisu. Namni tokko balaa tokkorratti akka deemuus hin barbaachisu. Kuni hunduu gatiin qabu, kisaaraa malee bu'aan qabu waan ta'eef waan nu kasaarsisu dhiisne waan bu'aa nu fichisiisutti haa gallu. Koottaa waliin haa hojjannu, koottaa waliin haa guddannu. Yeroon ammaa yeroo qabsoo diinagdeessuu fi booji'uu qabnuuti malee yeroo itti rakkoo walirratti himannuuf boonyuu moti. Kanaaf jabaadhaa, galatoomaa, horaa bulaa, jabaadhaa, liibanaa.